maaltu si marachaa jira sa? Jechuuni ilaalcha kee ragaa yoo dhabdee maraatiin ka ragaa dhabdeemi maaltu si marachaa ree? Ragaa tokko dhabdeemi. Ani waan tokko natti fakkaachaa jiru si baaraayira. Xiqqaate daqiiqaa 30 waan haasawaa turteef daqiiqaa takka keessatti wudqii ta'e wannati haasawaa turte. Tokkoffaa Museen Yesuustu natti dubbatee jedheen dubbanne. Lammaffaa Waaqayyo Abbaan Yesuustu Museetti dubbatee jedheen dubbanne. Sadaffaa Yesuus Museetti natti dubbatee jedheen dubbanne. Eessaa fiddee haasawaa oolte beekaas dhaggeeffachaa ture bara wallaalee miti beekaan ganna qeedes dhaggeeffachaa ture. Garuu wanni ati fayyaan ati haasawaa turte hundi isaa zeeroodha. Waan takkallee waan kiiloo kaasuu hin dandeenye haasawaa turte. Eessaa fiddee barsiisaa amma barsiisaa jirtu kiristaanonni barsiisa kana barsiisan tokkollee hin jiran. Eessaa fidde macaafni qulqulluun kan hin barsiisu barsiisa eessaa fiddeet kana tamma barsiisaa jirtu kun. Galatoomii waan baay'ee dubbatte miira keessaatii ba'ee tasgabbaa'ee wanta sitti miira miti ragaa tokko qofa naa dhiyeessi. Inni gaafa sana Yesuus itti dubbataa ture inni gaafa sana dubbachaa ture Yesuus kan jedhu jecha Waaqayyo Abbaa jecha Yesuus jecha Musee keessaa tokko qofa naa dhiyeessi ragaa tokko qofa. Galatoomii macaafa qulqulluurraan sii kenna macaafa qulqulluu macaafa 66 keessaa siin kenna. Dubbisteessatti irra deebiinsi yaadachiisa. Dubbisteetta gaarii gootee Gaaffiin koo gaaffii sadii wal fakkaataadha. Waaqayyo Abbaan inni itti dubbachaa ture Museedha. Museetti kan dubbachaa ture Yesuus jechuu. Yesuus ani Museetti dubbachaa ture jechuu. Museen Yesuustu itti dubbachaa ture jechuu. Kana sadan keessaa waan takka qofa naa kenni. Ragaa tokko qofa. Bareedaadha. Na tasgabbooftee na dhaggeeffachuu dandeessaa? Tokkoffaa irratti baay'ee jiraan. Ragaa qofa sirraa barbaadu. Maaliif qoy dhaggeeffadhu ishee abdii badhaadha. Dhaggeeffachaan jira waan ansi gaafadheen ala ragaa tokkollee naan kennin yeroo kiyyallee na jalaan gubiin. Gaaffii ansi gaafadhu gaaffii sadan keessaa tokko qofa naa kenni. Tasgabbaa'uu dandeessu ati? Sittani maati? Waan tasgabbaa'ee dhaggeeffachaa jira. Haasaa Yesuus Kiristoos dubbateen sitti maayira. Eenyullee takka Waaqayyoon hin argine ilma tokkicha sabbaa bira jiru ture sanatu waa'ee isaa hiikee barsiise malee siin jedheera. Baga barsiises an kanaa miti gaaffiin koo. Toona eenyullee takka Waaqayyoon argee hin beeku. Namni takka Waaqayyoon argee beeku hin jiru. Ajaa'ibaatti arge. Kan argetti iyyuu Waaqayyoon. Ishina dhaggeeffadhu. Qolaasiyaas 1:5 irraa Kiristoos bifa Waaqayyoon ni jaallatamni ittiin namatti. Qolaasiyaas hin gaafanne. Dhiis gaaffii koo dhiistee bakka biraan deemin. Please gaaffii koo dhiisi. Gaaffiin sabni naani kana uummataaf hin dhiisnaati. Gaaffii kootiin ala bakka biraan ba'in. Ani baajattu sitti meera. Akaakuu yoo barbaadde hin dandeessa. Yeroo dheeraa sitti meera. Akka inni Yesuus ta'ee ifatti macaafa qulqulluurraa baasee sitti agarsiiseera. Kanarra yoo hin barbaadu dhiisuu dandeessa. Obboleessoo gaaffii koo sadii gaafadhe. Sadan keessaa tokko qofa naa deebisi. Sadanuu bifa bareedaatiin sii deebi'eera kanarratti yaada kana gaan nama 670 wayinu dhaggeeffachaara isaaniif an dhiisa seeraan sii barsiiseera seeraan sii gasheera wantichi. Barsiisaa turte hundi waan sobaati. Soba jechuu dandeessa naaf soba miti siif sobadha. Waan ati gaafate naa deebisi. Museen Yesuustu natti dubbachaa ture jechuu Waaqayyo Abbaan Yesuustu Museetti dubbache jechuu fi Yesuus anatu Museetti dubbate jechuu kana sadan keessaa ragaa tokko qofa naa kenni. Daqiiqaa 5 duwwaanaa obsitaa bahee hin deebi'aati. Nan deebi'a. Daqiiqaa 5 si obsa. Sa'aatii 5. Ayyee. Okay. Nan dhufa deebi'e. Sin eega. Okay. Abdii babbanachaa turte yaasoo barbaadde? Yaasoo barbaade. Akkam nagaadha? Naguma fayyaadha. Baga nagaa taate. Waaqayyo ulfaatu. Yaada baay'ee dubbachuu barbaadneeni. Yaada dubbachuu barbaade waa siyaasa gubbaarri tokko Musees ergamaa Waaqayyooti. Phaawulos ergamaa Waaqayyooti. Wangeela Yohaannis 14:10 gubbaatti akkas jedha. Ani abbaa keessaa abbaan na keessaadha. Too isaan tokkummaa qaban dubbata. Ani abbaa keessaa abbaan na keessaadha. Waan isa hin jiru garuu isa tokko raawwatu tokko Waaqayyo gaafa nama uumu kootta nama uumne deemee Waaqayyo abbaanii ofii nama uumne hin jenne. Eenyuun kottaa jedhu? Afuul qulluu ilma isaa. Eenyutu kottaa jedhu? Abbaatu jedheen. Inni kottaa jedheen eenyudha jettee? Afuul qulluu. Abbaa ilma. Ragaa. Uumama qunnaa tokko. Bani. Iddoo biraa dubbifadhu. Bani dubbisa. Dhaqeetiin bara biyyoo wanneetti unin beekan. Guyyaa kudhan akkana min taa'etti akkanuma biraatiin laala.
Kana booddee Waaqayyo kootta akka bifa keenyatti akka fakkiitti keenyatti nama Obsi abdi. Jira siin jedhaan na obsuu diddee boqonnaa sana lakkoofsa sana gaafadhee fedhe Yesuus Kiristoos akka isatti akka inni dubbate jechuudha. Argatteeriyaa? Sii baasa. Yohaannis 5:6 deemi dubbifadhu. Samija akkas jedha tole si jira kun. Utuu isa Museen caafetti amantan ta'ee anatti immoo hin amanu. Museen waa'ee kootiraa jedha. Si wayyamna. Maal si wayyamna? Maal si gaafate? Waa'ee Sila Yesuus dubbateeraa fi caqqabinaa fudhate siin jennaan ekkoo fokkortee si waa gad na dhiisaa jette. Kanaaf isin maal taate? Itoo seenii fakkaruuf jalqabne. Maal si gaafadhe mee'an? Bakkatti Museenii kuni Yesuus ta'uusaa dubbate yookaan immoo Yesuus immoo inni Museen dubbate suni akka isa ta'e bakka inni itti dubbate. An akkas hin jedhe. An akkas hin jedhe. Isuma dubbatte deebiste kaas. Akkas hin jenne maal taate? Dhaggeeffadhu gaaffiin koo. Jijjiirradhush. Lakkin jijjiirrande wallahi numani na dhaggeeffachuu jira. Ani waan nan si gaafadhe. Akka si dhaggeeffachaa jiru sana garramaa jira mukko. Yesuus kan Museetti dubbachaa ture ana jedhee dubbateeraa jedhee si gaafadhe. Kunoo ifatti Museen waa'ee koo barreesseera. Museen waa'ee isaa yoon wallaalle nuti hin beeknu. Nuti hin beeknu maal Museen akka waa'ee Yesuus caafe. Soo eessa faatti saafere waa'ee isaa? Yesuusin eessatti beeka? Yesuus jedhee maqaa isaa eessatti kaasen? Ilaal. Kun naa deebisishi Yesuus jedhee eessatti barreessanii? Okay. Isuma Phaawulos dubbate sana dabalee waan biraan jiru. Maal jedhee caafe waa'ee isaa? Phaawulosii fi Ish maal jedhee caafe? kunooti bakka seera boosadii Waa'ee isaa dubbate maal jedhee? seera boosadii iddoo baay'ee jira. Macaafota sana keessatti iddoo baay'ee jiran siin jedhe Museen waa'ee isaa kan barreesse. Caafe waa'ee isaa waa'ee Yesuus maal jedhee caafe? Seera boosadii irra isa jiru sana dubbifadhu Phaawulos isa jedhee nutti meera. Ani waan siin jedhe waa'ee Yesuus maal jedhee caafe waa'ee koo maal jedhee caafeedha Museen. Dubbifadhuun siin jecha jira seera boosadii wanta inni caafe Museen caafe. Rifereensii seera ba'uu sadii eenyutu sii kenne rifereensii? Phaawulostu naa kenne. Eessa irratti? Tokkoffaa Qorontos 10. Ina afuuftee miti intannifte wallahi. Wallahi uummata dubbisiisa kun. Ina afuuftee wallahi. Kottu. Maali jookun? Wallahi. Kottu. Riferensiin as jira. Riferensiin as jira. Macaafni riferensii qaba. Ishi. Seera ba'uu boqonnaa sadiitti akeekaa jette. Boqonnaa sadiitti akeekaa jette. No macaafni sun guutummaatti waa'ee Yesuus dubbata baay'isawwe. Koi. Eessaa fidde riferensiin macaafa irra hin jiru seera ba'uu keessatti seera ba'uu boqonnaa sadii kanatti jechaa jirtu macaafni iyyuu riferensiin goone eessaa fidde haasawaa jirtaa? Ish. Dhaabatta iddoo kanatti. Eesii dhaabachaa jira. Seera ba'uu sadii lakkoofsa 14 naade. Eessaa fiddee seera ba'uu isa jechaa jirtu kana macaafni riferensiin goone yookaan ammoo macaafni waabeeffanne ati eessaa waabeeffannaa isa kana eessaa fiddaa jirtaa? Waabeeffannaa dhala namaatu kaa akkamittiin akka inni sateensi himaati seera ba'uu sadii danaade. Ati eessaa fidde eenyu si barsiise akkanatti barsiise eenyuti eenyu akkasii si barsiise macaafni ati Afrikaa qabdu 66 riferensii yookaan ammoo waabeeffannaan kaa'u ati eessaa fiddee seera ba'uu boqonnaa sadii jechaa jirtaa? Yesuus maal ishiiti kottushi deemiti baasii wanta sana olii wajjin baasnee ilaalla akka inni ittisa ta'e. Maalin baasaree eessaa fiddee siin jedhe maalirraa fiddee haasawaa jirtaati? Sitti maan jira bakka Yesuus Kiristoosiin eessatti barreessee temni tokkoon sii kenne macaafichi guutummaatti waa'ee Yesuus Kiristoosiin giddu galeessa godhatee dubbata. Riferensiin keenya ati eessaa fiddee si gaafadhee bara macaafnu riferensiin keenye ati macaafaan deemtamoo riferensii kana namatu kaa'ee maal ta'e kun namichi namatu kaa'ee malee warra macaafa sana barreessetu kaa'ee miti. Kun bakka na bakka bu'uu danda'a. Guutuma isa duwwaa mitiin siin jecha jira seera ba'uu sadii kanan fudhadhee si agarsiisaa jiru. Eenyutu nama kamii? Namoota macaafa hiika macaafa kana wajjin barreessan akkasuma hiika macaafa warra kaanii barreessan. Walitti qabatee warra qanoona macaafaa hojjetantu kana kaa'e. Yoo kaa'ame malee kun dur hin jiru. Kun dur hin jiru guyyaa keessatti dabalame dhagaa. Ish waan gaarii. No kun macaafa qulqulluu irra hin jiru riferensiidha malee macaafa qulqulluu miti kun. Ishee kana beeka. Ati warra qaanonaa jaala beektaa warra macaafa hiikerra. Isaaniin maaliif na dorgomsiisuuf deemtati? Isaaniin hin dorgomtu taanaan
kana teessaa fiddee isaa let's go and see akkamittiin akka firoomsee seera boosuu sadiin sun Yesuus Kiristoos akka inni ta'e salphumatti siif ibsaati seera boosuu ibsini ati waan isaanii kaniin irra baadhattee deemuu jirta dhaggeeffadhu waan isaanii kaniin irra baadhattee deemuu jirta isaan caalte bu'aati eessaa fiddee walitti firoomsuu barbaaddee dhagaafin ko isaanii caalte isaanii gadi taatettee walii isaanii on war compare na godhaate dhugaa barbaada tanaan akkamittiin akka inni ta'e waan agaa isaa fiddee yaate Oh, malte kulishi nadeemish seera boosadi eessaa fiddee barsiisuu jirta naafi bakka so akkamittiin akka inni isa ta'een sitti agarsiisaati na barnoota sobaa eessaa fiddee barsiisaa eessaa sobada jedhi ilaaliiti wanta siisa kana maaliif laala eessaa fiddee nu barsiisuu jirtaati bakka ati dhugaan barbaaddu nagaanooti namni dhibbi ja'a 94 jira akkamittiin akka inni ta'e siif ibsaati Imbanatina namni tokko imbanatina amala kiyyaa beektaa filammi imbanatina shamatta taa'eera beekama meeting imbanatina okay waan si gaafadhe ati eessaa fiddee nu barsiisuu jirta waa'ee nama hin lakkaa'in warri kun hordoftoota kiyya malee keetii miti isaan dhiisi ammaati waa'ee isaanii dhiisi lakkoofsa lakkaa'in nama lakkaa'uun jaaladhu'an waa'ee namoota dhiisi waan si gaafadhe deebisi ati waan kana jechaa jirtu bo'oo boqonnaa Yohaannis boqonnaa 46 irra kan jiru bo'oo boqonnaa 3 wal qabataa jette eessaa fiddee wal qabsiisuuf yaalta macaafnu waa beeffanne yookaan